Wanti jalatti nu barreessati wanna badeemoo nurra laalina. Leekishi amma gara Senegaal maan Oromoo qaalii amma isin intala shawaati Oromoon utuudha sirba aadaa shawaati akka Oromootti baaftee jechuudha akka Oromoo guutuutti baaftee yaani gandummaa osoo hin ta'in itti sirba sitti irraa saraddaatan jedheen abdii guddaa qaba. Sima dhugaa aarsaa guddaa taatee sirba kana baasuudhaa fi tokkoffaa irratti kilipii hojjechiisuuf lammaffaa irratti immoo tokkoffaa abdii hojjechiisu istiidiyootti abdii hojjetee immoo keessumaa kilipiin baay'ee ulfaataadha biyya kana keessatti. Biyya kana keessatti alaabaa kana qabannee gabba'u jechuun isuma dhugaa isiniin jedha baay'ee ulfaataadha xiqqaa jedhanii kan yaadamu miti akkuma taatee garuu simbiraan gahaa jirti jechuudha baay'isawwan kanaaf ilmaan Oromoo qaalii akka jajjabistan abdii guddaan isin biraa qaba anillee sirba kiyya akkasii maxxaniitiin inni yaada keessan goomantii naa gootan abdii guddaa isin biraa qaba isiniin jedhan ilmaan Oromoo qaalii please weellu hara akka ajaa'ibatan kan Oromoo teenya addunyaatti beeksisa isinii qabattee isinii dhufti yaa ijoollee Oromoo si jamar Oromoon jaalachuu malee jibbuu hin beeku jibbinaan deebee jaalachuu hin beeku dogongorarraan oofchaa biyyaan ni maraate nafiladhaa jechuun saba kadaarari jallee meeqa dhabnee waadaa walii galle Hacaaluu hundeessaa wayyoonu galaare jawaarayyuu namaa ija Oromoota waboo wajjin kanee goota kooni hunda marraan du'ee jettee baay'ee antara duraatis moo laala kan duraatiinis kan ammaa kana jedhu ana isaatirraa yoo haasa'e I'm sorry nuti hin tolle beektanii ala jirra jechaadha yaani daddabarsuu barbaadde akkuma armaan dura dubbanne jechuudha biyya kana keessatti biyya firidamii hin qabne keessatti waan gaarii hojjannee isin biraan gahaa jira ilmaan Oromoo dachee kanarra jirtanii haltama jedhanii harkana ijoollee Oromoo saniifuu artistii haaniituu kan jedhu jajjabeessaa laayikii sabiskiraabii godhaa bira dhaabadhaa hin isiniin jedha anas immoo na bira dhaabbadhaa nuti kunoo dachee Oromoo biyya Oromoo kana keessatti ijoolleen Oromoo baay'ee hin jiranii akka jiranitti ijoollee Habashaati osoo arrabsamnu osoo jibbamnu arrabas jechas gochas hundaayyuu adoon keerrantaa hin qabnu hundaa dandeenye kunoo alaabaa teenya akkanatti addunyaa kanarratti beeksisuu jirra saniifiyyuu ijoollee Oromoo warra biyya keessa jirtanis warra biyya alaa jirtanis immoo nu jajjabeessaa nu bira dhaabbadhaa laayikii sabiskiraabii nu godhaa isiniin jenna yaa ijoollee Oromoo wanni garuu qabdu takka nu biyya seerri hin jirre biyya hoomtu yoo nama dabadabe yoo nama saame baqa waan takka yoo taane kan hin gaafatamne kan lubbuun keenya yoo darbe kan hoomtu hin gaafanne keessa jirra saniifuu isaanuu akkanatti biyya kana tana keessatti alaabaa teenya baanee dachee kun amma Habashaan daandiroo deeman immoo yoo isin jennaan illee isaan maciraan deemna ijoolleen dhiiraa hin jiran ijoolleen Oromoo akka jiranitti ijoollee dhiiraa ijoollee Habashaatii jira nuti akka fedhallee ta'u alaabaa teenya lafa hin goonu kaayyoo teenya lafa hin goonu saniifuu yaa ijoollee Oromoo akka isin jennee lubbuu teenya aarsaa itti kaffaluu taane tana isinillee laayikii sabiskiraabii godhaatii waa hundaayyuu nu bira dhaabadhaa isiniin jenna maallaqa isiniin nu gargaara isiniin jennee yaada koomentii jalatti nu barreessati wanna badeemoo nurra laalina. Leekishi amma gara Senegaal maan Oromoo qaalii amma isin intala shawaati Oromoon utuudha sirba aadaa shawaati akka Oromootti baaftee jechuudha akka Oromoo guutuutti baaftee yaani gandummaa osoo hin ta'in itti sirba sitti irraa saraddaatan jedheen abdii guddaa qaba. Sima dhugaa aarsaa guddaa taatee sirba kana baasuudhaa fi tokkoffaa irratti kilipii hojjechiisuuf lammaffaa irratti immoo tokkoffaa abdii hojjechiisu istiidiyootti abdii hojjetee jechuun qalaalii miti kilipii hojjechuun immoo keessumaa kilipiin baay'ee ulfaataadha biyya kana keessatti. Biyya kana keessatti alaabaa kana qabannee gabba'u jechuun isuma dhugaa isiniin jedha baay'ee ulfaataadha xiqqaa jedhanii kan yaadamu miti akkuma taatee garuu isin biraan gahaa jirti jechuudha baay'isawwan kanaaf ilmaan Oromoo qaalii akka jajjabistan abdii guddaan isin biraa qaba anillee sirba kiyya akkasii maxxaniitiin inni yaada keessan goomantii naa gootan abdii guddaa isin biraa qaba isiniin jedhan ilmaan Oromoo qaalii please weellu hara akka ajaa'ibatan kan Oromoo teenya addunyaatti beeksisa isinii qabattee isinii dhufti yaa ijoollee Oromoo si jamar Oromoon jaalachuu malee jibbuu hin beeku jibbinaan deebee jaalachuu hin beeku dogongorarraan oofchaa nu oofkalchaa isiniin jenna horaa kun jiraate koomantii jalatti maal gorsa ijoolleen kun dhaloota qubee warra lafaa ol bahuudha warra boru abdii guddaa irraa qabnuudha saniifuu yaa ijoollee Oromoo nu bira dhaabbataa nu jajjabeessaa dogongorarraan oolchaa isiniin jenna ijoollee Oromoo ajaa'ibaa takka isin jaallannaa nu jiraata bakka jirtanitti nagaa waaqayyoo dachaan isiniif haa ta'u isiniin jedha ijoollee Oromoo gama kiyyaan.